السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن قبل تودا جالتن تودا أكسمة ماتي جانا FM تكنولوجي نجين ربي بك جرتن مرتي اسم برا هذا كبويشة الرأس فيديو تكان سيني كبدر فيجورا فيديو أنتن أكمل يجي خيسين أجرا جرتن جيجورا واي موبايلي تنياتي والقبضة واي موبايلي تنياتي والقبضة يروجنو وني اسم جرسي سودم نيجورا قبل تودا وردفتو تخينيا توفتالي لما تن also application tokkolle in buufanne jechuudha osoo application itti haajamne akkaataatti faayila barbaanne kan namni nurra akka nurra laalu hin barbaanne jechuudha akkaataatti dhokoyfannu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kanaan isin garsiisuu deemna akkaataan isin garsiisus tooftaa lama jechuudha tooftaa lameenuu tan ajaa'ibaati jechuudha salphatti namni yeroo faayila keessan tooftaa lameen kana fayyadamtanii dhokoyfattan abbaan fedhe isin arku waan ta'eef viidiyoon tun isin barbaachistu waan jennee yaanneef فيديو تنا هم لماتي داودا الرافع ده ما سنجن هيا خبرين توتو ردفتو دخين أصو فيديو تاني تنسينينكا أكو مبيكامو فيديو خنا يوتيوب الجوريزمين أكا بلين كيسن هدو برانو جوف فيديو خنا لايك خنا في سنجن أكا سما channel خنا فاري تانن سبسكرايب قرودان ماتي تها فيديو له أما بودا إسين دلينو tan ammaan duraatti illee argachuu dandeessan jechuudha viidiyoolee ammaan booda isin dalaynu hedduu isaanii waa'ee teknooloojii isin barbaachisti jennee qabannee dhufnu hunda yeroodhaan isin geessii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kana waan ta'eef osoo yeroo teenya hin gubne waliin gara viidiyoo haayaan hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneeti jira tooftaan isii jalqabaa jechuudha faayila barbaanne yeroo dhokoysuu barbaanne jechuudha فايل مانجر خينا خيس سينا أشبوده أكو ما قرتن يرو فايل مانجر خيس سينا يجورا أشمان internal storage خجو خنا جزء سينا نخوي شورا فكمين قرا إسخنا عن جبي سايجورا أشبوده إيجان إسخ جبي سبوده أكو ما جلا خنا رتا قرتن جورا more option خجو بكاجتو تناجر تنا كليك جزء قونه أكو ما قرتن rename جتي جورا بكتن rename تنا جزء تويني خابجن تودور دفتو تخينيا akkanatti maqaa isaa jijjiiruudhaaf nuuf fida maqaa isaa kana jijjiiruu osoo hin barbaanne jechuudha gama duraa kanarra dhufnee tuqa itti idaanaa jechuudha tuqa itti idaanee achi booda maal jennaani rename jennaan akkuma agartan kaameraan bakka teenya tana bakka duraan keessa jiru keessa badee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya akkanatti dhokoyfachuu dandeessanii jechuudha abbaan fedhe waan isin kaayyetan arkuu hin danda'u jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya hayyee deebitanii isin ammoo akkaataatti laalachuu dandeessan yookiin as baafachuu dandeessan isin agarsiisu akkuma agartan jechuudha gubbaa tanarratti tuqaa sadii jira more option kajoo kana akkuma agartanitti jechuudha kilik gisee goone akkuma agartan kana setting kajoo kana dhufnee kilik goona achi booda akkuma agartan show hidden system file kajoo kana enable yookiin on goona jechuudha isii deebinee on goonaan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan kaameraan keenya nu deebi'ee jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kaameraan keenya nu deebi'ee jira waan ta'eef kilik yoo gootan akkuma agartan footoolee teessan keessaa argachuu dandeessanii jechuudha faayiloota kanaan wal fakkeessuu barbaadan ammoo isa gajjabeessitanii jechuudha achi booda gama jalaa kanatti more option kajoo kana gisee to'ine rename kajoo kanatti deebine jechuudha achi booda bakka reefu san daytaniituma tuqaa san dhabamsiiftanii yookiin delete gootanii achi booda rename goonaa jechuudha akkuma agartan kaameraan normaalii deebi'ee jechuudha akkuma duraanii sanitti kabajamtoota hordoftoota keenya tooftaan jalqabaa isa kana fakkaatti kabajamtoota hordoftoota gara tooftaa lamaffaatti yeroo dhufnu kabajamtoota hordoftoota keenya tooftaan lamaffaa akkuma beeytan jechuudha file manager keenya keessa seenaa jechuudha maas erga file manager seenne booda asumaan internal storage kajoo kana seenaa jechuudha bakka faayilli keenya jiru dhaquudhaaf jechuudha achi booda DCMI kajoo kana kilik goona jechuudha erga seenne booda kabajamtoota hordoftoota keenya kaameraan gaa akka reefutitti dhokoysuu nuun ta'u waan ta'eef kan biraaf filannaa jechuudha inninis kan faayila xiqqaa qabu yookiin faayila hanga 10 fi wayii jechuudha filannaa jechuudha fakkeenyaaf amma video capturing kun akkuma agartan faayila 10 qofa qaba banee yoon isin garsiises ammanuma fakkaataa jechuudha isa kana akkuma agartan jechuudha isa kana keessaan seenaa jechuudha giseen keessa seenee booda akkuma agartan giseen gajjabeessee select all giseen jeen jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya akkamiin godha asumaaniin select all jeen jechuudha kanin faayila dhokoysuu barbaannu achi booda more jennaan jechuudha more giseen achuma booda akkuma agartan compress jedha
compress gisee goone kabajamtoota hordoftoota keenya protect with password kajoo kana click goona gisee achi booda click goone bakka password tana maal barreessina password tana jechuudha tokko lama sadii afur shan haa godhu fakkeenyaaf password jechuudha achi booda maaliin jaanii compress jennaan jechuudha. compress goonaan kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya erga compress goonee finne booda akkuma agartan asitti faayilii keenya nu save ta'ee jira jechuudha achi booda gajjabeessineeti hunda select goonaa jechuudha waan faayila jalaa kana ta'in faayila zip ta'e kana waan ta'in hunda gajjabeessinee akka select goone achi booda delete jennaan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya erga delete goone akkuma agartan kana qofaa jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya khamiinni kan jiru video captures kajoo kana qofaa jira jechuudha video capturing kan reefun tana zip goone hin sanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya isa kana gaa seenuudhaaf namni jechuudha gisee seenuu barbaada gisee click godhan jechuudha extract godhuu barbaada footooleen keenya abbaa kurnan kana waan ta'eef extract gisee godhuu barbaadan password gaafata jechuudha passwordin tan nuti itti galfanne san waan ta'eef abbaan fadhan beekuu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya mee banee haa isin garsiisu akkaataa itti deeffattanii jechuudha asumaanuu tokko lama sadii afur shan akkuma agartan password itti galche achi booda extract godhaa jechuudha extract goonaan akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee viidiyoo waan barbaanne jechuudha faayila barbaanne arganne jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kana waan taateef gaa kabajamtoota hordoftoota chaanaala FM Technology viidiyoon arraaf isinii qabannee dhufne kana fakkaatti viidiyoon kun akka irraa bashannantan akkasuma irraa baratanii fi itti fayyadamtan abdii guutuun qaba waan ta'eef viidiyoo kana like godhuudhaan obboleeyyiin keessan biraan gahaa akkasuma warri chaanaalaaf kanaaf haaree taatanii reefu subscribe godhuu dagattan amma subscribe godhuudhaan chaanaala kana itti dabalamaa isiniin jenna yaadaa fi gaafii yoo qabaatan koomentiidhaan nuun gahaa viidiyoo biraatiin hamma wal agarruutti nageenyi rabbii isin biraa haa guutu jecha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.